Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nageenya keenya bakka jirtan isin dhaqqabu jedhaa guyyaadhaa haala yeroo irratti mari'atuuf keessummaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyya guyyaadhaa obbo Tibbeessoo Ukaa jedhamu yeroo hedduu haala yeroo biyya Itoophiyaa keessattuu naannoo Oromiyaa irratti mata duree adda addaa waliin mari'ataa turre jirra. Arrasi waan yeroo ammaa kana biyya keenya deemaa jiru waliin mari'atuu fi dhiyaannee jirra. Gamanumaan obbo Tibbeessoo anaa dhufuu baga nagayaan gara Oromiyaa Digital Media dhuftan isiniin jenna. Baay'ee galatoomaa dammedduu ulfaadhu na feeruu keetiif. Baay'ee galatoomii akkuma jalqaba irratti ibsu yaaletti Itoophiyaa biyya Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana rakkoolee gurguddootu deemaa jira. Rakkoolee kanneen keessaa kan guyyaadhaa irraan mari'adha jedhee dhiyaadhee ni jiru. Akkuma beekamu bara 2018 jijjiiramni dhufee jijjiirama sana keessatti tiimni jedhamu tokko ijaaramee ture. Tiim lammaan suni yeroo ammaa kana akkuma argaa jirru ji'a darban kana baatilee darban kana oduu artistii Haacaaluun hin ajjeefaminiin dura kaasee karaa adda addaatiin waa'een tiima kanaa haasayamaa turee jira. Amma oduun ituun kallee as baatee jirtu tiima kana keessa gara ari'amuu warroonni ga'anii maqaa namoota sadiitu bayaa. Isaani doktora kabajaa Lammaa Magarsaa akkasumas aadde Xayyibaa Hasanii fi Dr. Milkeessaa paartii Biltsiginnaa yookaan badhaadhinnaa keessaa ari'amaniiranii oduu jettutu ituun jirti. Mee isa kana attamitti ilaalta? Oromiyaan yookaan Itoophiyaan bulchitoonni kana dura turan maal fakkaatu? Akkasumas Oromiyaan eessaa kaatee adda geettee jirti? Waa'ee tiima kanaas akkamitti ilaaltame? Gaaffii bareedaadha Adam. Gaaffiin kun hedduu keessa isaa dheeraadha akkuma beektu. Iddoon hadha jirru kun waa hedduu keessa darbameeti as gahame. Akkuma beektu 2014 sochiin warraaqsa uummatatti ture. Sochii warraaqsa kana keessatti haalli ittiin Oromoon gaaffii isaa, gaaffii eenyummaa, gaaffii dinagdee akkasumas immoo gaaffii siyaasaa isaa ittiin bocee biyya san keessatti kana dura ittiin adeemaa turerraa gara gaaffii dinagdeetti haalli ittiin sochiin kun babal'atu yookiin ammoo sochiin kun sadarkaa mootummaa yeroo sanaa sochoosuu irra gahee ture. Yoo yaadatte waa'ee maaster pilaanitiin wal qabatee sochiin karaa nagahaa geggeeffamaa ture. Achirratti lubbuun hedduus wareegamaa turte. Haala kana keessatti bara 2016-17 keessa warri amma tiim Lammaa jedhamu yeroo sanatti tiim Lammaa jedhamee achi keessa namoonni Lammaa fi akkasumas ammoo warroonni isa jalatti sochii godhaa turan mootummaa TPLF keessa ta'anii wal gurmeessuudhaan haalli ittiin qabsoo deeggaran jira ture. Haala sanirraa kan ka'e tiim Lammaa jedhamanii ijaaramanii akka tiim Lammatti as ba'anii. Haa ta'uti isaanumayyuu kan haala sanitti akkaataa isaan itti of gurmeessanii as ba'anii fi gaheen Oromoon taphate gahee guddaadha. Itti du'ee, itti wareegame, itti hidhamee, itti biyyarraa buqqifamee, biyyarraa ari'atamee sadarkaa sanitti caasaadhuma qaamuma mootummaa san keessaa humni kun akka ijaaramee as ba'u taasifame.
humna san jechuudha kani tiim lammaa jedhamee as bahe haga 2018 mootummaan duraanii mootummaan EPRDF abdii kutatee of keessatti jijjiiruudhaaf haala ittiin socho'ame ture isa keessaa jechuudha kani Abiyyiin as bahe Abiyyiin gaafa bahu odoo asin bahiniin dura lammaa jala ture tiim lammaadha turanii haga as bahe saga yeroo gabaabduudha tiim lammaa keessa ture bifa saniin haalli siyaasa biyyattii jijjiiramaa dhufe warri tiim lammaan kun garee hedduu biyya alaatti illee ofitti makuu ofitti namoota ofitti dabaluu ofitti hawwatu deeggarsa karaa keessaaf alaan horachuu danda'anii turanii haa ta'uti haalli sun hin jijjiirame upside down ta'e completely karaa sila irraa eeggamu karaa itti biyyi sun gara dimokiraasiitti hin ceeti jedhamee eeggamaa turerraa gara waldiiguutti haala itti deemame jira. Qaama waldiiguu kanaati ka tiim lammaa irraa gara tiim Abiyyitti haalli itti dhufame jira. Walumaa galatti gaafii ati na gaafatte footoo lammaa fi akkasumas immoo Xayyibaan faa akkasumas Dr. Milkeessaan faa ari'amuun isaanii hadha kaleessa gad haa ba'u malee kana durayyuu sagaleen isaanii akka dhabame sagaleen kaleessa warra tiim lammaa keessatti vocal turan sagalee guddaa warra qaban warra dhagaatti qaban akkaataa itti ukkaanfametu ture isa kana keessaa jechuudha kaleessa as bahanii ifaan ifatti kan qara uummanni Oromoo sila maaltu jiraayyuu jedhu as bahanii yeroodhaa fi dhaabamanii jiranii paartii badhaadhinaa keessaa akka ifaan ifatti ala godhaman yookiin ammoo paartii miseensummaa irraa ala akka godhaman yaada dubbatame jira. Haa ta'uti yaadni biraa oppositiin isaa jira maaliif jarri kunniin duraayyuu miseensa paartii badhaadhinaa kana turaniiru ni jedhu gaafii biraati. Uummanni akka ittiin hubatu ammoo jarri kun waan waliin turaniif walumaan jiru akkasitti hubata. Haa ta'uti haala isaan ittiin kaleessas irra hin turre waliin hin turre hadhas waliin hin jirru ba'uun kennas waan haarawaa miti duraayyuu baanee jirra haala jedhu jira. Haala kanarraa kaaneet kaadha sadarkaan tiim lammaan diigamee tiim Abiyyi dhufee Oromoonis sadarkaa hadha keessa jirtu sadarkaa mootummaa biraatiin dhuunfatamuutitti sadarkaa sanitti deemnee haala kanaan as geenne jechuu barbaada. Mee achumannaa qabadhuutitti mee gaafii asuma keessatti hin kaafte waan ati kaafte keessa jarri lammaanii fi milkeessaanii fi Xayyibaan miseensuma paartii badhaadhinaayyuu ta'anii jiru laata waan jettu kaafte. Isa kanaaf evidensiin yookaan ragaan nu qabnu maali? Isaan bayanii hin dubbanne karaa toora miidiyaa irraallee yeroo baay'ee namoonni yaada adda addaa kennu jiranii lammaan duramaayyuu OPDO'matu OPDO'n gantuudha. OPDO'n uummata Oromoo TPLF itti gurgurattee lafas gurgurattee qabeenyas uummata lafaa fichisiiftee kan biyyaa baqachiisaa turte. Namoonni kana taphataa ture obbo Lammaa fa'aa jedhani. Isa kana akkamitti ilaalta? Gama tokkoon Lammaani uummata Oromoo biratti baay'ee jaalatama. Wantoonni inni jaalatamuun illee hedduu. Mee isa kana attamitti ilaalta? Yaa wanni kun akkuma kaasee ture uummanni karaa adda addaatti ilaalan maaliif haalli tiim lammaan dura itti ka'e haala nama shakkisiisu sila eessa jiraayyuu jedhee haala ittiin nama shakkisiisu hin qabnetu ture. Fakkeenyaaf yeroo waa'ee
ummataa irratti ummanni gooftaa kenna yeroo jedhu ummanni biyya san keessatti ummata malee humni kamiyyuu waa godhu akka hin dandeenye lafa kaa'aa ture. Irra darbeeti Itoophiyaan biyya kenna biyya ofii kenna kaleessa tolchine kanaafuu ormaaf hin laannu yaada jedhutu ture. Irra darbee Itoophiyaan suusiidha kan jedhe obbo Lammaadha. Haalli kun shakkii uume. Akkamitti shakkii uume yoo jette adeemsa amma Abiyyiin ittiin deemu kan unitary state building isa jennu biyya takka biyya aadaa takka afaan takka kan inni jedhu suni dubbii isaatiin baay'ee wal fakkaataa jechuudha. Walumaa galatti haala wal fakkeenya qabantu jira. Lammaan waa'ee Itoophiyaati. Itoophiyaan suni Oromoo bakka bu'aa hin bu'u ka jedhu Oromoon bifa adda addatti hubata. Garuu irra caalaan Oromoodha. Waggaa dheeraa irraa Oromoon Itoophiyaan kuni bakka nun bu'u. Aadaa keenya reflect hin godhu. Eenyummaa keenya hin hammatu. Itoophiyaan kuni garee muraasa, garee caasaa mootummaa dhuunfatee waggaa dheeraadhaaf yookiin ammoo akkasumas jaarraa hedduu fi jaarraa tokkoo fi waggaa 150 olii fi sabaaf sablammoota biyya sanirraa ukkaamsee kan ture waan ta'eef sabaaf sablammoota Oromoo dabalatee warra hafanis bakka bu'uu hin danda'u ka jedhu ifatti Oromoon keessumattuu gara sadarkaa siyaasatti bara 2000 bara 1960s 1950s gitee 1950moota 60moota haga 70mootatti articulate ta'ee gaafiin kun gad ba'e. Itoophiyaan amma jirtu bakka nun buutu keessatti ufin arginu. Itoophiyaan tuni kan gosa wayiiti ka jedhutu lafa jira. Aadaa Amaaraa, afaan Amaaraa qofa kan leelliftu haala kanatu jiraa jechuudha. Kaleessumarraayyuu jechuu barbaade. Haalli lammaan itti ka'e gaafa Oromoon qabsoo hadhooftuu godhe mootummaan TPLF abdii kutatee gara biyya isaatitti galuu murteeffate humni caasaa qabu humni birokraasii biyyattis keessa beeku kan harkaas qabu warra OPDO'ti jedhanii OPDO kana reformi godhanii yookiin ammoo jijjiiranii isaan cimsanii akkaataa itti silaa jijjiirama Oromoon barbaadu Itoophiyaa keessatti ittiin dhufuu danda'u irratti ogeeyyiin Oromoodhaa irratti walii galame bifa saniin Abiyyiin fi Lammaanis nu ceesisuu danda'u ka jedhu Oromoon abdii itti kennate yookiin ammoo isaan irratti waadaa isaa dhiifate jechuudha. Waadaan suni akkuma amma arginu kana cabe adeemsa keessaa cabaa dhufee harcaa dhufee guyyaa guyyaatti jijjiiramatu ture. Jijjiiramni kun jijjiirama siyaasaa qofamoo jijjiirama ijaarsaati ka jedhullee gaafiidha. Maaliif siyaasaa fi jijjiiramni caasaa yookiin ammoo structure ni jennu adda. Haala siyaasnis caaseffamni biyya sanis wal faana jijjiirama haalatti dhufetu. Yaannummaanu sadarkaa ideoloojiitti jijjiiramatu. Maddamariin achi as dhufe. Inni kun confusion guddaa uume. By the way, confusion guddaa uume. Maaliifi obbo Lammaan biltsiginnaadha moo lakkii ODP durii sanii warra OPDO irraa gara ODP'tti uf jijjiire ODP keessatti tiim Lammaa jabaa ta'e as ba'isan immoo warra biltsiginnaati ka jedhu wal nama gaafachiisa. Haa ta'uuti
wanni xiqqoo ifa namaa ta'u keessa tokko gaafa inni amma yeroo bubbullee yeroo dheeraa tureera viiyoo irratti as bahee anini yaada Maddamarii jedhamu kana hin fudhadhu gaafii Oromoodhaa hin deebisu jedhee dhamana haa taatuuti dhiibbaan narra jira hamma fedheyyuu dhiibbaan jiraatu haga baay'inaan jedhanitti hojii kiyya hojjechuu itti fufa haala inni jedhetu jira jechuudha. Inni kun maal agarsiisa? Yaada wal'ahuu agarsiisa. Yaada sani kan hin fudhanne sila Dr. Lammaani obbo Lammaan yaada Itoophiyaa ijaaruudhaa sani hin fudhatu moo kana biyyan amma deemaanii jiru san paartilii fudhatamoo gonkumaa hin fudhatu ka jedhu waan inni kana dura dubbataa turerraa waan laaluun danda'amu jechuudha. Haa ta'uuti waan nuti akka analytically waan tilmaamnu irra waan gadi bahamee dubbatame santu irra at least haga wayii fudhatama qaba yaade jedhu qaba. Kanaaf obbo Lammaan akka miseensa paartii badhaadhinaa yookiin bilisiginnaa hin turinitti uummata Oromootti himee jira. Haa bahee dubbatuu baatu malee miseensaas miti. Garuu isaan waliin akka jirutti ammoo haga deeminaan jedhaniitti hojjetaa jiraa jedhaatu. So kanaaf Lammaa Magarsaa jara waliin akka hin jirretti hubatamaa jechuun ni danda'a. Akkasitti hubachuun ni danda'amaa jechuudha. Bareeda mee waa'ee Lammaa hagana yoo jenne tiimii sana keessatti olaantummaanis sabboonummaanis kaka'aa ture keessaa namoota ka'aa turan keessaa Aadde Xayyibaa Hasanii akkuma nu hundinuu hubannu Xayyibaani gootittii Oromoo keessaa nama tokko turte. Ijjannoon isiin qeerroon waliin fudhatte guddaa ture yeroo sanatti. Abiyyi akkuma isii ol dhufteen sagalee isii dhabamsiise. Tagaafa Jawaarii fa'aa ABO'n gara biyyaa galeen booda hin awwaalamte. Manatti dhossanii baate jechuu dhiyeenya kana. Daa'ima moo'ii qabattee baatee argine. Inni kun maali isiinis miseensummaa kana dhabdeetimo milkeessaanis maal ta'aniiti warroonni kunniin mee maal jetta gabaabsi waa'ee jara kanniinillee. Gaafii bareeda gaafiin kun maaliif yeroo waan Lammaa haasofnu waan Lammaa jechuun tiima jechuudha waa'ee is organized groupidha. Groupii qindaa'e tokko. Groupii san keessa Aadde Xayyibaan turteetti milkeessaan turee jira. Isaan qofa miti namoota hedduu namoota akka Warqinaa Gabayoo fa'aa turanii jiranii. Warri kunneen warra tiim Lammaa keessattuu yeroo Obbidoo irraa gara ODB'tti yeroo ce'an garee roolii guddaa taphataa turan keessaa isaan tokko. Kanaaf tiima san keessatti yoo isaan ilaalle jarri kunniin decisive role taphatanii jiran keessumattuu TPLF'n humna isaanii dadhabsiisuu irratti jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne Xayyibaan naannawa yeroo sanatti kantiibaa Shaashamannee yeroo turtetti waa hedduu dalage. Uummanni keenya kan TPLF fi Abdii illee Sumaalee irraa buqqisanii uummata san gadi baatee ofiisiitti raasaa waliin bultee eddoo isaan silaa iddoo qophatu malanitti qophachiiftee uummata san gargaartee Oromoon isinii jira jetteeni abdii itti horaa turte. Haalli sun hin jaalatamu jechuudha. San qofaa miti. Yeroo silaa TPLF uummata nagaa irratti dhukaasaa turanitti isii duraati nama duraati si'a duraatii fi
warra agaaziidhaa kan hiite isii duraati gahee guddaa taphattee jirti. Hiiteeyyuu ammoo yeroo isaan baasi jedhaniin hin baasu seera asiitti lallamu qaba. Qorannaan isaanii akka seera godina Arsii lixatti laallamuu fi qaba. Iddoon yakka itti dalagame as waan ta'eef asitti laalama jettee nama mormaa turte jechuudha. Gaheen isiin taphatte gahee guddaadha. Haa ta'uti haalli gaheen isiin taphatte kuni sadarkaa biyyattitti sadarkaa Oromiyaatti guutuu Oromiyaatti fakkeenya gaarii waan ta'aa turteef waan taateef gara itti aantuu pirezidaantitti yeroo isiin ol dhuftu ummanni jaalala guddaa qabaaf ture, kabajaa guddaa qabdi, ummanni dhagahaa ture. Gaafa lammaa irratti tiim lammaa diiguu irratti hojiin karaa harka jalaatiin hojjetamaa ture sana isinis lammaa wajjin achirraa kaate jechuudha. Lammaan achirraa hin ka'e isinis hin kaate namoonni biraas iddoo isaanii hin faffacaasanii garii isaanii dhabamsiisanii so oduma jiran roolii dhooggatan hedduu isaanii jechuudha. Kun adeemsa keessatti jarri wal diigaa dhuftee jechuudha. Maaliif kana godhame jechuun kan jedhu ifa. Tokko waanuma kaleessa taatu jalqabarraa yoo laalle haalli Abiyyiin aangotti dhufe Abiyyi gateetti lammaa irra taa'eeti aangotti kan bahe. Lammaan ofii gadi jedhee isa ofirra kaa'ee gara aangotti ol fide. So kanaaf lammaa aangotti isa ol fide kana dhageettii lammaan waan qabuuf dhageettii lammaa kana cabsu malee konfidansiidhaan aangoo isaa itti fufuu waan hin dandeenyeef ummata biratti fudhatama guddaa waan hin arganneef fudhatama lammaan qabu kan ijaarsa lammaan qabu kana diigee ijaarsa biraa akka isaa ofii fedhetti ijaarachuudhaaf haala inni itti adeemeeti jira jechuudha. Haala kana keessatti viktimii taate jechuudha Xayyibaan. Xayyibaan basically victim taate. Achii fuudhee Oromoo sobuudhaaf jecha iddoo wayii kaa'e. Achitti sukkaamsee bira taa'aa ture. Lammaa fuudhee iddoo wayii kaa'e. Argitee? Ittisa keessatti lammaan ministeera ittisaa ta'ee yeroo filamutti achi taa'aa ture malee hojiin hojjenne. Achi odoo inni ministeera ittisaa ta'ee jiru Wallaggatti uummanni dhumaa ture. Hojii keessatti uummanni dhumaa ture. Kana odoo argu lammaan cadhisee jechuun hin ulfaatu. Lammaan yeroo san roolii haa jedhamu malee roolii ofii isaatiitti sila aangoo itti qabu ka ajajuu danda'u hin fakkaatu. Kan ajajaa ture Abiyyiidha fakkaata. Isa commanding chief jedhama inni mataa isaatiitti isatu ajajaa isatu akka fedhe godha jechuudha. Kanaaf jarri sagalee dhabdee ukkaamamtee haala dubbattuun dhabdee turte malee wanni isaan akka natti fakkaatutti waan gaarii wayii irra turanii waan gaarii wayii hojjetaa turanii yeroo kana guutuu uummata Oromoo irraa waan callisanii fakkaatu. Dhabamsiifamuun isaanii karaa biraati karaan itti ilaallu tokkoffaan humna tiim lammaa jedhu sana diiguudha inni tokkoffaadha. Inni lammaffaan jarri kun sabboonummaa qabu. Warra kaawwan irra jechuudha. Amma yoo ilaalte kaabinee Abiyyi yoo ilaalteetiin jette kaabineen Abiyyi akka jirtuun warra sabboonummaan Oromoo keessa hin jira qofa. Jiraatanis muraasa. Warri kunniin warra sabboonummaatti amanu, warra sabboonummaan Oromoodhaa akka nama ceesisu beeku, warra sabboonummaan Oromoodhaa akka Itoophiyaa ijaaruu danda'u beeku waan ta'aniif karaan ittiin sabboonummaa Oromoo kana akka deebi'ee hin kaane yookiin ammoo sabboonummaan Oromoo kun akkaataa inni itti laaffatuun keessaa tokko istiraateejiin lammaatti buqqisu, Aadde Xayyibaa buqqisu, Dr. Milkeessaa Minaagaa buqqisuudha jechuudha. Dr. Milkeessaani waan inni itti xiyyeeffatu keessaa tokko waa'ee afaan Oromoo irratti waan inni qorate waa'ee federaalizimiiti. Keessumattuu waa'ee afaan Oromoo naannoo sanitti uummanni
uummata Oromoodhaa dhiibbaa hagamii akka gahaa ture nama qorannoodhaan dhiyeesse falmaallee godhaa ture jira. Uummanni keenya saarvisiisdhaa barbaadamu magaalattii san keessatti akkan arganne Finfinnee keessatti qonni Oromoodhaa xiqqaa akka ta'e dhiibbaan afaan Oromoodhaa afaan federaalaa ta'uu dhabuun fide hedduu isaa qorannoo irratti kan hundaa'e dhiyeessee ture. So namni kuni ni beekamaa jechuudha. Sabboonaadha. Gaafii Oromoo karaa adda addaa kaasa. Kanaaf jechuudha. Amma san qofa otoo hin taane sabboonummaa isaas otoo hin taane walitti dhiyeenanii lammaaf wajjin qaburraa kan ka'e innis viktimii ta'ee haala kanaan jarri ukkaanfamanii qabamanii maaliif yoo gadi dhiisanii uummata dabalamanii uummata yoo dabalan immoo aadiyaan isaanii kun deebi'ee humni isaanii kun ka'uu danda'a uummata keessatti. Kanaaf qabanii taa'uu ni wanti murteessaniif jechuudha. Haala sana xayyibaanis haala sana keessa turtee kunoo kaleessa dubbiin ifa ta'ee as ba'a jechuudha. Akkaataan isaan itti guddisuudhaaf itti karoorfataa turan kaleessa ifa ta'a jechuudha uummataaf. Baay'ee ulfaatu akka gaariitti kaastee qabxiillee ciccimoo kaaftee baay'eellee yoo ittiin daballe haga tokko irraa jechuu barbaada. Maali inni akkuma dura kaaste atuu kaaste tiim lammaanii warroota silaa quuqama sabaa qabanii tiima of keessaa qabu ture. Tiima sana keessaa haga Itoophiyaa suus jedhamu dirasitti deemaniiti haga walii galtee saba Amaaraa uumuu dirasiyyuu deemame. Tiim lammaa sana keessa yoo ka yaadannu gadduuni ni ture. Ganduu Andaargaachoo fa'a akkasumas Dr. Ambaachoo ka ajjeesan fa'a ni turanii. Isaan sana milkaayuu dhabiinsa waan saniititu waan kana dhale. Yeroo oosana maali wanti kun milkaa'uu dhabuu isaa Abiyyi akkuma jeedalli gogaa hoolaa uffattee hoolaa keessa deemtee hoolaa nyaattu sanii achumaan ka'ee ummata kanniin nyaatee asiin baase jechuudha. Isa kana yoo ka yaadannu ta'e Jawaar Muhammad kaa'ee jira, dubbatee jira, qabxii cimaa tokko dubbate. Gaafa manni bakka bu'oota ummata OPDO Oromoo OPDO'n yeroo sanatti dhiyeessanii yeroo jedhan sanatti maali dura taa'anii Lammaa waan tureef Lammaan iddoo ministeerummaa sana fudhatu kamale dabarsee Abiyyi kennuuni yeroo sanatti maal jedhee yoo ka yaadattu Jawaare Lammaani yoo hiree tana dabarsee Abiyyi kenne hiree Oromoos waliin dabarsee kenne hiree tana as waa tokkoonuu gama siyaasaanis gama kamiinuu deebi'ee hin argatu jedhe jechuudha. Raaga dhugaati suniin deebitee arra kunoo akkuma atuu jette yeroo obbo Lammaa Magarsaa ministeera waraanaa ta'anii jiranitti ummanni Oromoo Gujii dhumataa, Boorana dhumataa, Hararge dhumataa akkasumas Wallaggas dhumataa ture. Walakkattillee walakka Oromiyaa aattis jiddu galeessatti akkasuma dhumataa ture jechuudha. Wamaa bu'aa inni achi taa'ee buuse hin jiru. Kana jechuun maali? Aangoo akka hin qabne argisiisa jechuudha. Innillee haga tokko ragaa bahee jira. Bahee dubbatee jira. Viidiyoos namoonni baay'ee mantarsanii jiranii. Sagalee isaa sana sagalee akka wamaa godhuu hin dandeenyeef akka filosoofii sana ka eda'amu yookaan maddammare sana hin fudhadhu jedhee haga gaafa na ari'anitti idduma sana turaa yoo paaworii illee hin qabne haga jedhee sabatti bahee dubbatutti ga'e jechuudha. Gaafa sirraa Lammaani hin argamne guyyaa tokko gaafa abbaan qabeenyaa eenyuun maqaan dagadhe Adaamatti du'ani. Awwaalcha sana irratti bahee ummanni hamma maga isa jaalatus argisiise jechuudha. Kanaaf irra guddaa Lammaanii guyyaa gara Abiyyiif aangoo dabarsee kenne kaasee
kufaatii guddatu isa mul'ataa dhufe. Achiin booda paaworiin yookaan humni inni qabaatee saba Oromootii fi godhe tokkollee hin jiru yoo haasaya qofa taate malee. Akkuma viidiyoolee garaagaraa arginutti obbo Lammaanii viidiyoolee isaa keessatti jechoota quuqama sabaa qaban hunda jedhee jira. Isa kana hojiitti hin jijjiirre. Garuu haa ta'u Lammaanii onnee yookaan laphee saba Oromoo keessa ni jira. Akkasumas sabaaf sablammoota biyyattii sanaa guutuu keessa jira jechuudha. Oromoon kan qabsaa'aa jiruuf Itoophiyaa diiguufi miti. Itoophiyaa saba hundaa taatu ijaarra jenneeti. Haasaa jirru malee kan qabsaa'aa jirru karaa nagayaatiinis karama hundaanuu namoonni kan qabsaa'aa jiru maali? Itoophiyaa diiguufi miti. Itoophiyaa ijaaruufi jechuudha. Itoophiyaan yoo ijaaramte tan Oromoo qofaa miti. Tan sabaaf sablammoota 83 haga 4 jiraniiti jechuudha. Kanaaf kana haganuma jedhee bira yoo darbe diigamuun jara kana yookaan diigamuun paartii ODP sanaa fi gara badhaadhinnaa jijjiiramuunii fi tiim Lammaa kana diiganii Lammaaffaa tiima isaa guutumaan guututti miseensummaa kana keessaa baasuun Abiyyiin Dr. Abiyyiin bulchiinsa isaa kana ni fayyadamoo hin fayyadu. Uummanni Oromoo yeroo inni Lammaa akkanatti gadi baasee ari'u callisee ilaalamoo akkam jettee yaaddame? Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kutaa tokkoffaa guyyaadhaa kanumaan raawwannaa kutaan lammaffaan itti aanee dhiyaataa hordofaa itti dhiyaadhaa akkasumas Oromiyaa digital media yookaan ODM subscribe godhuu hin dagatinaa share godhaa yaada kana waliin gahaa isiniin jenna ifaadhaa. Gurdumadhee dhayadhoos yoomin galaana cehee yoomin galaana cehee dabaaf jalliina kan kee dabaaf jalliina kan kee yoomin hojii keessee ahii sabbataan hitee garaa harmee dhiigni kee jigee itti baadhee gabbaruus yoomkaanii irra naasikee. Yaadoddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Yaadoddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu siifuu garaa naara. Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu siifuu garaa naara. Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu. Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu. Tansaawwan keenya kan duraan aannan baasu jabbis jala ajjeesan kophaasa yaadan daarsu. Ilma tansaawwan keenya kan duraan aannan baasu jabbis jala ajjeesan kophaasa yaadan daarsu. Elmite chimmise ka namni raasu dhaabame tikee fadhee raase ka namni baasu dhaabamaare. Boorataa booree baasu booreessaatu kaabame meeqam jettuun argumaa jaallan koo wabii biyyaa
kaayyoon kee cabee nafuu qeerrotu galmaan gaya meeqam jettuu naagumaa jaallan koo wabii biyyaa kaayyoon kee cabee nafuu qeerrotu galmaan gaya Nkola'ee kormi guddaan silaaloo wanka jeelchu kaloo fi siisa qabnaa kan silaa jila galchu callaan duraa hafee girdii bubbeen dabarse dhaloonni seenaa baruu diina gubee hafarse jabbilee gola gola haadamti shoo hidhaan qayya dhiiratii hidhaan siifuuf wareegaani seenaa facaasaa taree waggaa malee narganii sanuu kan jiru argaa kan du'e mee maarraga Dodoti gamoji dakaraan si dooyate jiboolee abbaa kooti haala gaatu fooyate yaa dodoti gamoji dakaraan si dooyate jiboolee abbaa kooti haala gaatu fooyate Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu siifuu garaa naara Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu Fugaraa naara Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu